Nagaan Waaqayyo Abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Egaan turtii yeroo xiqqoo dheeraa booda deemnee wal argineerra. Egaan isa kaan guyyaa biraan dubbadha garuu amma garuu sagalee Waaqayyoo wajjin dhageenya waan ta'eef sheer gochuudhaan daddabarsuudhaan waliin gaa daddabarsaa Waaqayyo yeroo gaarii yeroo ajaa'ibsiisanuu kenna. Eebbiin kan keenya eebbifamaa daddabarsaa bagarra geessan bagarra geenye Waaqayyo inni guyyaa irraan nu ga'ee eebbifamu. Guyyaa irraa ga'uun waan guddaadha. Yeroo hundumaa kanan dubbadhu kana guyyaa irraa kun akka tolaatti nu laatamne Waaqayyo guyyaa irraa kana dabarsee nu laateera. Kanaaf guyyattii har'a nuu kennamte kana galateeffachaa har'a yeroon itti namoota dheebotaa turan wal argaa turre tajaajilaa turre kana argee tajaajiluu kootti baay'een gammada. Yeroo kana Waaqayyo nuu kenna waan ta'eef yeroo gaarii Waaqayyo nuu kenna. Yeroo itti silkii lakkoofsa bilbilaan isinii kadhadhuudha ta'a waan ta'eef waliif daddabarsaatii sheer waliif godha. Eebbifamaa Samiti jirenya tanjira damanole kayana menoliti utan kona bore rawangu dasa doni kenye gae chande medupa nagara masa kayana menoliti utan kona bore rawangu dasa doni kenye gae eebbifamaa sheer godhaa daddabarsaa. Eebbifamaa daddabarsaa waliif. Ergaan kun nama hin qaqqabne haa qaqqabu. Daddabarsaa.
eebbifamaa seentanii yoo seentaniitu ta'ee namoonni seentan sheer gochuun dagatinaa. Sheer gochuun dagatinaa. Dukkannin darba kan hin dabarre waaqa qofa. Dukkannin darba. Dukkana keessa hojii dukkanaa kan hojjetanis hunduun darba. Kan dabarre waaqa qofa. Na wajjin ta'a hafuuraan kadhadhaa waaqeffachaa hafuuraan ta'a. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Harka Waaqayyoo dheeraadha, iddoo hundumaa qaqqaba, fageenya harka isaan daangessu. Faarfannaa kana baay'ee faarfannaan jaalladhuudha.
Gooftaan isin eebbisu ammallee sheer waliif gochuun dagatina waliif daddabarsaa namoota ga'uu qaba qaqqabuu qaba waliif dabarsaa. Gooftaan guyyaa irraa nuu kennee eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos eebbifamu. Egaan irra deebi'een nagaa sin gaafadha. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Waaqayyoo inni guyyaa irraa nuu kenna eebbifamu. Akkam jirtu? Egaan gargar fagaannee turre xiqqoo gargarsinnee turre haala konnekshinii biyya keenyaaf gargarsinnee turre. Egaan ta'uyyuu yoo konnekshinii inni biyyuu namoonni gara tokko tajaajilaa ture hirmaachaa turtan kan naa bilbilanis jiru. Kan yaadatanii naa kadhatanis jiraachuu danda'u. Ani garuu isinii kadhachaan ture. Waaqayyoon guyyaa irraa nuu kenne guyyaa irraa geenyeera. Galanni Waaqaa ta'u. Egaan wanti dabarsine ulfaataaf jabaadha. Mee sanan isa guyyaa biraatti deebine mata duree biraadhaan. Garuu utuu sagalee Waaqayyoo hin hirin dura biyya keenya keessatti haalli jiru baay'ee ulfaata. Itoophiyaa keessatti haalli jiru baay'ee ulfaata. Difiratiidhaan kanan dubbadhu isa kana. Wanti ulfaatu tokko immoo ammas duras boris bara baraan kanan hin deeggarre tokkotu jiranis maaliidha? Waldaan kiristaanaa cufamuu hin deeggaruun. Waldaan kiristaanaa cufamuun isa kana waan jajjabeessuun qabu. Sarrayyuu darbee tajaajila karaarraa cufanii jiru. Maaliif akka cufan yoo nuun galle cufameera garuu wangeelli cufamu wanta ta'eef isa kana guyyaa biraa akkaataa biraan itti deebina. Egaa Waaqayyo iddoo hundumaatti hojjeta wanta ta'eef homaan jennu hunduu gaariidha. Waaqayyo irraan kan ka'e gaariidha. Ani nama wangeelaati gaa nama wangeelaa wanta ta'eef nama wangeela lallabuudha malee nama waa biraa dubbatu miti. Wangeela lallabaa garuu yeroo tokko tokko dhugaa jiru dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Durii kaasnee olaallee namoonni Waaqayyoos dubbataniiru. Kanaaf isa kana guyyaa biraa mata duree haaraan walitti deebina. Baga guyyaa irraa geessan isin namoonni biyya alaa jiraattan biyya keessaa jiraattan wanti nuyi dabarsine wanti isinitti dhagahame yaadi garaa keessanii hin beekama. Anis nan beeka isa keessaa tokko wanta ta'eef egaan wanti hin dabarre Waaqa qofa hunduun darba. Kanaaf iyyuu baga arra geessan isiniin jedha. Arra ga'uu keessaniif gammachuu guddaan qaba. Kanaaf waliif daddabarsaa sheer waliif godhaa. Baga gammaddan. Waaqayyo kana booda immoo yeroo gaarii nuu kenna. Yeroo gaarii dabarsinee turre yeroo gaarii dabarsaas turre dhuga ba'umsa gaggaarii ture dhuga ba'umsa ciccimaa ture Waaqayyoodhaa hiikaa ture. Namoonni ammas dhuga ba'umsa qabdan nu bilbiluus dandeessu isinii kadhanna. Dhugaa arga baatanii booda isinii kadhanna wanta ta'eef eebbifama ulfaadhaa. Arra sagalee Waaqayyoo iddoon isiniiru keessa deebii 28.
wanti dubbatamu baay'ee ta'etu jiru. Wanti dubbatamu baay'ee ta'etu jiru. Dubbatamuu hin danda'u. Garuu kan dubbatamuu danda'u dhibbaa sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoon dubbadhaan, sagalee Waaqayyoo dubbadheen saboota waliin kadhan. Akkam jirtu biyya Arabaa kan jirtan, Irooppii kan jirtan, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, biyyoota adda addaa Afrikaa keessa kan jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra deebi'een dubbadhaa ammas isiniif haa ta'u. Egaan Waaqayyo sagaleen Waaqayyoo hin qaqqabaa, sagaleen Waaqayyoo hin oolchaa, sagaleen Waaqayyoo hin baasaa, sagaleen Waaqayyoo hin geessisa. Sagaleen Waaqayyoo hin oolcha. Dubbadhaaf irratti sagaleen Waaqayyoo hin oolcha dhaame. Kanuma qofa dubbadhaa hin oolcha. Sagaleen Waaqayyoo hin oolcha. Maal lama oolcha yoo jettan du'a yeroo malee nama oolcha. Badiisa seexana biraa qophaa'e nama oolcha. Kiyyoo harka seexanaatiin qophaa'e nama oolcha. Boolla seexanni qote nama oolcha. Yaada seexanni qindeeffate nama oolcha. Oolchaadha Waaqayyo. Du'a bara baraa nama oolcha. Kanaaf Waaqayyo oolchaadha. Sagaleen Waaqayyo oolchaadha. Dubbadhaaf irratti sagaleen Waaqayyo oolchaadha dhaame. Sagaleen Waaqayyo oolchaadha. Sagaleen Waaqayyo oolchaadha. Sagalee Waaqayyo keessa deebii 28 akkasedha. Waaqayyo yeroo Museedhaan saba Israa'elitti dubbatu sabni Israa'eliin akka jedhe isin sagalee Waaqayyo Waaqa keessanii gaarii gootanii yoo eegdan abboommi inni irra sin abboomis yoo dhageessan hojii irras yoo oolchitan gadi ba'utti ol galuutti eebbifamoon taatu. Ameen jedha. Gadi ba'utti ol galuutti eebbifamoon taatu. Horiin qe'ee keessanii eebbifamaan taa'e. Isin sagalee Waaqayyo Waaqa keessanii yoo eegdan baay'ee kan nama ajaa'ibu keessaa seenaa abbootarraa darbillee namni ni eega. Yookaas mi'a abbootarraa ijoolleetti kenname ijoolleen ni eegdi. Mi'a abbaa yeroo tokko tokko nageenyaa kun mi'a abbaa kootiiti. Kun mi'a abbaa kootiiti. Kun mi'a obboleessa gosa guddaati. Kun mi'a jaalallee kootiiti. Jedhameetu eegama. Maaliif eegama? Kabaja namicha isa darbee sana yookaas kabaja namicha isichaa yookaas maatii ija koon ilaaledhanii kennan yookaan obboleessi jaalallee ta'uu danda'a. Dhiifama. Ija koon ilaaledhanii kennuuf hin darba. Kan kennes hin darba. Kan fudhatus hin darba. Nuyi garuu isa sanarraa adda. Nuyi warri eegnu hin jiraanna bara baraan. Du'a foonii kana dugda duuba hin jiraanna bara baraan. Inni nuu kennes bara baraan jiraata. Kanaaf abboommi irra sin abboomu gaarii gootanii yoo eegdan. Sagalee Waaqayyo Waaqa keessanii gaarii gootanii yoo eegdan. Wanta inni isiniin jedhu yoo gootan. Sagaleen kun amanamaadha. Wanta inni isiniin jedhu yoo gootan. Gadi ba'uutti ni eebbifamtu. Ol galuutti ni eebbifamtu. Dhaga'a malee. Sagalee Waaqayyo Waaqa keessanii dhaga'a malee. Wanta inni isinitti dubbatu tole jedhaa fudhadhaa malee. Yoo isa dhageessan. Sagalee Waaqayyo Waaqa keessanii yoo dhageessan gaarii gootanii immoo yoo eegdan. Wanteen isin quunnaman kana jedheetu tarreessee jira. Namni sagalee Waaqayyoo kanatti amanee hojjetu. Namni sagalee Waaqayyoo kana amanee dhaga'u yoo dhaga'ee wanti isa quunnamu faallaa isa barraa'e miti. Yoo dhaga'uu baates wanti isa quunnamu faallaa isa barraa'e miti. Waa lama barraa'ee jira. Sagalee Waaqayyoo Waaqa keessanii yoo dhageessan isa kana yoo hojiirra oolchitan gadi ba'uutti ni eebbifamtu. Ol galuutti ni eebbifamtu. Gadi ba'uutti ni eebbifamtu. Ol galuutti ni eebbifamtu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin guyyaa irraatii jalqabee obboleettiinan eebbi manaaf jireenya kee irratti haa ta'u. Ameen jedhi fudhadhu. Eebbi jireenya kee irratti akka ta'u kadhadheera.
Gaafa gadi baatu kan ofa baartu. Gaafa ol gatu kan itti ofa baartu. Waaqayyo akka jechaa jira. Dubbii koo dhaga'i. Gaafa gabbaatu sin eebbifamta. Gaafa ol galtu sin eebbifamta. Qoda bukoon keessan eebbifamaan ta'a. Horiin qe'ee keessanillee eebbifamaa ta'a. Ofa baaraan jiraattan. Eebbifamaa ta'a. Gadi ba'uutti hin eebbifamtu, ol galuutti hin eebbifamtu. Jedha. Kana qofa miti. Diinni keessa warri isin irratti ka'an. Diinni keessa warri isin irratti ka'an. Yeroo baay'ee mo'amuun gaafa jiraatu nuyi sagalee Waaqayyoon nageenya jechuudha. Yeroo baay'ee injifatamuun gaafa jiraatu. Guyyaa gara guyyaatti yaadi keenya injifatama, yoo hojjenne injifatama, qalbiin keenya injifatama, keessi keenya yeroo hundumaa injifatamaa gaafa ta'u, gaafa nuyi sagalee Waaqayyoon nageenya jedha. Maal jechuudha sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun kuni? Waaqayyo in sodaatiin si wajjin jira jennaan Waaqayyo akka si wajjin jiru amantee isa sodaachisu ofirratti akkati yakka dubbattu, ofirratti akkati sodaa dubbattu, ofirratti akkati du'a dubbattu. Isa sana ija jabinaan Waaqayyo akka si duukaa jiru itti himu jechuudha. Waaqayyo akka si wajjin jiru itti dubbachuu jechuudha. In sodaadhu qofa miti. Kan sodaa keessaa na baasutu na wajjin jira. Kan sodaa keessaa na baasutu na wajjin jira. Hinduu qofa miti. Akkan hin duune kan godhuun furadhe. Isan na wajjin jira. Kan na wajjin jiru isaa. Kan natti dubbate isaa. Kan sagalee isaa naa erge isaa. Kan dubbii isaa naa kenne isaa. Yaadatu namni yeroo baay'ee namni beekamaan yookaas namni akka aduu gaditti aboo qaba jedhamu tokko yookaas akka mootummaatti ta'uu danda'a akka dhuunfaa ta'uu danda'a aboo qaba jedhamu nama tokko gawwaame hin sodaatin yoo jedhe qoma dhiibee deema. Jarri kun lachuun du'uu danda'u. Mootii ta'eef du'a nafu inuma du'a. Geggeessaa biyyaa ta'eef du'a nafu inuma du'a. Aangoo qabaateef du'a nafu inuma du'a. Maal jechuu barbaadeeti? Namni isa du'uun iyyuu akkas koora qoma dhiibee deema. Isa darbuun iyyuu namni qoma dhiibee deema. Mana dhufee jabaadhaan si wajjin jira waan tokko iyyuu hin taatu hin sodaatin yoo jedhe namtichi kun aboo qabadee waan yaaduuf meeshaa qabadee waan yaaduuf nama tusa dhagaadhee waan yaadu sodaachisaadha yeroo turra jira gizee yeroo qaba namni kun yeroo qaba jedhee waan yaaduuf maal taasisanitti fakkaata. Hin sodaatu qoma dhiibee deema dukkanatti ta'u lolatti ta'u abiddatti ta'u qoma dhiibee deema nama qabadee. Nuyi garuu isicheen duune san dulloomne bara baraan darbeessa jiraatu Waaqayyoon qabna. Isan qabanaa dubbadhaaf irratti please ija keessan gadi hin buusinaa yaada keessan gadi hin cabsinaa boquu keessan gadi hin cabsinaa ol jedha. Ol jedha. Waaqa jabaa qabadhaati ol jedha. Dubbadhaaf irratti. Jireenya keessa irratti dubbadha waaqa guddaan qaban waaqa jabaan qaba dubbateessa gochuu danda'uun qaba dhagaa isa namni yeroo ammaa kana wanta adda addaa dhaga'uuf gurri isaa banaa waan adda addaa dhaga'uuf gurri keenya banaa sirriidhuma immoo haalli nutti dubbataa kan wajjin jiru nutti dubbata. Firri keenya nutti dubbata. Abbaan keenya nutti dubbata.
Yoo matseetii banne nutti dubbata. Yoo gaazexaa banne nutti dubbata. Yoo reediyoo banne nutti dubbata. Yoo TV banne nutti dubbata. Kun hundumtuu wal fudhatanii dhidhimu hin darbu. Kan hin dabarre waaqa qabu. Namni san dabarre waaqa guddaa kana dagateera bakka. Irraanfata. Sagaleen waaqayyoo dhala namaaf ilaalcha inni qabu yoo ilaallu dhala namaaf ilaalcha sagalee waaqayyoo qabu sana qabaanna. Kanaaf sagalee kana keessa of eeggachiisuudhaaf raawwii keessara. Of eeggachiisuudhaaf waadaa keessara. Yoo dhageessan yoo jechuun yoo hin raawwanne nafaachuu yoo dhageessan sagalee waaqayyo waaqa keessanii yoo dhageessan abboommi inni har'a isin abboomu kanas yoo raawwattan Yihudoota biratti abboommi eeguun aadaa irraa dhaalama yookaas maatii irraa dhaalama hin beekama. Ilma baabalu jabaadha kan jedhamu yoo abboommi eegee. Yaadattu gooftaa Yesuus Kiristoosiin Yihudoonni wal ga'anii gaaffii gaafatan. Maal jedhanii gaaffii gaafatan? Yihudoota keessaa warra qabeenyaa qaban, warra sossooressa jedhaman, warra dureeyyii jedhamantu gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii gaafate. Maal jedhanii gaaffii gaafatan? Mootummaa Waaqayyootti galuuf maal gochuu qabnaa jedhanii gaafatan. Akkas jedheen mootummaa waaqayyootti galuudhaaf wanti isin gochuu qabdan tokko Luqaas 18 irratti wanti isin gochuu qabdan isuma beektan abboommii beektan eegaa isa dhageessan isuma isinitti lallabamaa ture isuma abbootarraa haadhotarraa darbaa dhufee isin bira geessan eegaa. Innaan namtichi maal jedhaa hin dhaadhate sayyuu keessa bahee dhaadhata. Maal jedhee dhaadhata? Kana durii kaaseen eegaa ture. Ammas gooftaan kan hin guunne qabdaa jedheen. Jecha isaatiin akkaataa dubbateen. Jecha kan biraa fidee sooressa miti qabeenyaa kanaan gara mootummaa waaqaan galtu waan jedhanitti fakkaata. Qabeenyaa kanaan gara mootummaan galtu. Mootummaa waaqaan galtu. Gidduu kanaan na yaadadha. Biyyi lafaa kun jallinni isaa itti wadhaadhe. Nama kaleessa beektan wallaalaa dhuftan wallaalaan dhufe. Nama kaleessa sirriidhaan sirrii ta'uu dide. Biyyi lafaa hadhaa dhufe. Biyyi lafaa amalasaa nutti galagashaa dhufe. Bara waa malee biyyi lafaa amala nutti hin jijjiiran keenya miti. Baay'ee na ajaa'iba. Waa tokkoon arge miidiyaa uummataa irratti waa tokkoon arge. Abidda bara baraa shaakalladhanii warra elektirikiidhaan of gugguban. Abidda bara baraa shaakallaa. Jala murataniiru akka hin galle jala murataniitu of shaakalchiisaa jiru. Namni immoo jireenyaaf of shaakalchiisaa jira. Laa hubadhaa. Namni gubannaaf of shaakalchiisaa jira. Abidda elektiriik abidda humna ibsaa godhaniiti gubannaa bara baraa of shaakalchiisaa of guggubaa jiru. Of shaakalchiisaa jiru. Amma gaa Waaqayyoo du'a bara baraa akka of shaakalchiifnu hin barbaadu. Jireenya akka of shaakalchiifnu barbaada. Jireenya shaakali lafa kana irratti akkamitti shaakalta jireenya sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan. Keessa jiraata. Warra lafaati warra samiiti nu. Warra aduu gadii jiraatan jedhamnee waamna ilaalcha namaatiin aduu gararraa jiraanna nuti. Ilaalchi keenya akkas.
Kanaaf namticha na kee Yesus. Qabeenyaa qabdu hundumaa gurguri Yesuuta nyaachisee ankee badhaadhummaan isa samiiti. Waa lama isinitti himu. Tokko namichuun qabeenyaa qaba. Lammaffaa mootummaa Waaqayyoon barbaada. Karaan ittiin barbaadu karaa seeraatiin barbaada. Seera jechuun karaa abboommii eeguu qofaan barbaada. Yesus erga abboommii eegdeetti ta'ee qabeenyaa kee gurguriitii Yesuuti nyaachisii mootummaa sasamii badhaadhummaa sasamiitti walitti qabadhunnaan fuulli isaa gurraachee sooressi mootummaa Waaqayyootti galuudha. Gaalli qaawwaal immoo keessa ba'utu salphata. Inni guddaan jireenya kiristiyaanotaa dubbii Waaqayyoo bira jira. Milkaa'uu barbaannaan dubbiin Waaqayyoo bira jira. Milkaa'uu hin barbaadu jennaan achuma keessa. Garuu Waaqayyo akkati milkooftuuf sii laate kana. Tola sii laate. Akkasitti tola sii laate akkasumatti. Akkasii. Galuutti ni eebbifamtoo sagalicha eegdan. Ol galuutti ni eebbifamtu. Horii qe'ee keessanii eebbifamaan ta'a. Erga deeboon. Diinni keessan karaa tokko lawaan meeqa keessa robadha. Eebba keessa jira. Gadi ba'utti ni eebbifamta, ol galuutti ni eebbifamta. Horiin qe'ee keetii immoo kan itti gargaaramtu foonumaan iyyuu eebbifamoon ta'u. Sababa kee irraan kan ka'e. Sababa kee irraan kan ka'e. Erga deeboon. Diinni kee karaa tokkoon yoo sitti dhufe torbaan si baqataa. Karaa torbaan si baqataa. Intamsaa iddoo gadhiisaa. Iddoo gadhiisa. Mee jiraana duukaa arraa kaaseedha barreessaas dubbadhaas. Arraa kaasee diinni koo iddoo gadhiisaadha. Yaadannoo keessa irratti barreeffachuu dandeessu. Koomentii irratti barreeffachuu dandeessu. Har'aa kaasee diinni koo iddoo gadhiisaadha. Yooti sagalee isaa dhageessu Waaqayyo moo diina kee iddoo gadhiisisa. Diinni kee iddoo gadhiisa. Iddoo qabatee daannoo qabatee siin mormu sana gadhiisa. Sagalee Waaqayyoon ta'iitii ofii kee irratti labsiyam. Ani akkas malee akkas miti. Ani akkas malee akkas miti. Ofirratti labsi. Ani dhukkubsataa utuu hin taane fayyaa. Ani hiyyeessa utuu hin taane sooressa. Ani dadhabaa utuu hin taane jabaadha ofirratti dubbadhu. Arraa kaasee diinni koo iddoo gadhiisaa ofirratti dubbadhu. Barreessas dubbadhu. Wanta dubbattu kana immoo nyaachuu jalqabdaati. Please dubbadhu ofirratti. Iddoo qabatee jiru, nageenya koo qabatee jiru, daannoo qabatee jiru sana gadhiisee, dawoo jala goree jiru sana Waaqayyo bittinneessaa hin diigaa. Iddoo gadhiisaa. Maal jechuudha? Diinni keessan karaa tokko dhufa. Yoo foddaan amma fakkeenyaaf hattuu yoo dhufe mana keessan hatuudhaaf yoo dhufe walii galtee isaa ta'u walii galteen isaa garaagara. Inni kaan balbalaan galladhaa, inni kaan foddaadhaan gallachuu danda'a, inni kaan immoo abbaa manaa rukunnee gallachuu danda'a. Mata duree kana irratti dura walii galu mari'atanii walgahii geggeessanii walii galu. Waaqayyo akkasiin jedhaa diina kee walgahii murteessee jala muree fixee jiru har'a siin diigadha Waaqayyo. Jedhina duukaa mata duree diinni koo irratti walii galee Waaqayyoon diigaa diinota koo siin diigadhii dubbadha.
mata dureedhaan irratti olii galanii murteeffataniiti ta'aniiti qophaa'anii dhufan. Gaafa qophaa'anii dhufan Waaqayyo sabni kun Waaqa dhageera. Ati Waaqa dhageesseetta. Kan sii lolu Waaqa. Abboomamiiti Waaqa siif abboomama. Mee tole jedhati Waaqa tole siif jedha. Raawwadhati waan gaarii raawwadhu. Tu waan gaarii raawwatu waan gaarii eegin. Waan gaarii raawwadhu Waaqayyo waan gaarii sii raawwata. Arraa kaaseen siin garadhaa diinni kee iddoo isaa gara dhiisu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin nama fooniitti kan gargaaramu. Keessa taa'ee waa'ee jallina kee kan mari'atu. Keessa taa'ee hammina kee qofa kan mari'atu. Keessa taa'ee jallina kee kan mari'atu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos yeroo kana kaasee diigeera. Furratti dubbadhaa diigameedha dubbadhaa furratti. Dubbadhaa. Kan hammina koo yaadu. Gurmaa'ee hammina koo kan yaadu. Jallina keessa isaa guute narratti obbaafachuudhaaf kan qophaa'u. Diigameedha. Arra Waaqayyo isa diiguudhaaf. Arra Waaqayyo isa diiga. Isan sii garadhaa. Haalli keessa jirtu ulfaataadhaan beekama. Kun raajii kan biraan barbaachisu. Raajii ta'us nama hin gaafatu kun. Akkasumattuu hin beekama. Akkasumattuu nan beeka. Waaqayyo haala keessa jirtu cimseessa qabe kana keessaa si baasa. Isuma kana keessaa immoo maree diinaa hudheessa qabe harkaa si baasa Waaqayyo. Abaarsi mana kee irratti hin ta'in. Dhaga'uu diduudhaan abaarsi mana kee irratti hin ta'in. Dhaga'uu diduudhaan duuti mana kee irratti hin ta'in. Dhaga'uu diduudhaan dhukkubi mana kee irratti hin ta'in. Dhaga'uu diduudhaan balballi irratti hin cufamin. Dhaga'uu diduudhaan dukkanni sin marsin. Hin nageessaa hin eebbifamu. Hin nageessaa siitaa humna dhiiga Yesuusiin. Baraaf jireenyi keessan eebbifamu. Eebbifamaa ulfaadhaa. Egaan sagantaa keenya beeksisan hojjenne akkasumatti sagantaan keenya kamisaarraa roobii kamisaarraa kana sa'aatii kanatti jira. Sanbata guddaa immoo ganama jira jechuudha. Sanbata duraas ganama jira. Waaqayyo yeroo gaarii yeroo eebbifamaa nuu kenna. Amma yeroon itti sirkiidhaan namoota kadhadhuudha. Xuruutti nuu badhaa sirriitti nuu badhaa. Yeroon itti bilbilaan namaa kadhadhu ta'a. Namoonni yeroo ammaa konneekshiniin biyya keessaa iddoo hundumaan jiru garuu yoo jiraate namooti Itoophiyaa keessa teessanii na hordofaa jirtan. Mana namaas hidhattanii hordofuu dandeessu. Iddoo kaaffee adda addaa teessanii iddoo restoraantii adda addaa teessanii waayifaa galtanii konneekshinii ergaa tokkoon isinii qaba. Waaqayyo irra isinii hiika. Waaqayyo isin fayyisa. Waaqayyo seenaa keessanii jijjiira. Waaqayyo dukkana keessanii ibsa. Waaqayyo balbala cufameen bana. Dukkanni kun akka ittiin fufu yeroo xiqqoo booda ifa guddaatu ba'a. Raajii Waaqayyoo ta'an dubbadhaa yeroo xiqqoo booda ifa guddaatu ba'a. Kanaaf namoonni biyya keessaa jirtan biyya alaa jirtan amma namoonni Itoophiyaa keessa jiraatanii karaa adda addaa carraa argattanii na hordofaa jirtan. Qarshii kan hin qabne yookaan saantima kan hin qabne moobaayilii keessan irraa baalaansii kan hin qabne. Milikkita naa gochuu dandeessu ani isinii bilbilee isinii kadhadha. Akkuma kana dura beekame. Namoota adda addaati yoo saantima keessaa dhaban na milikkita godhu ani immoo deebisee bilbilee isaanii garachaa ture sirra gaadha. Akkuma kana namoonni haaraa hordofaa jirtan immoo saantima qabnee naa bilbiltanii na eebbisuu dandeessu. Deebisee bilbileen isin eebbisaan. Isiniin kadhadha. Amma dandeenyuun amma Waaqayyo nu gargaare wal bira jirra waan ta'eef. Haalli akka durii miti. Hojiin akka durii miti.
Kanaafuu rakkina keessa namoonni keenya akka jiran beekamaadha. Garuu haa ta'u malee kadhata lubbuun keessan lapheen keessan barbaade bilbiltanii wanta ittiin kadhachiifattan kan dhabdan milikkita naa gochuu dandeessu. Silkii kaa'ame milikkita naa gochuu dandeessu. Ani isiniin kadhadha. Deebisee bilbileen isinitti deebisee bilbileen isinii kadhadha. Kan biyya alaa jirtan immoo qaxxeetaa bilbiluu dandeessu jechuudha. Qaxxeetaa bilbiluu dandeessu. Imoo irratti miti. Silkii isinii kaa'ame duwwaa 9 40 80 duwwaa 70 randeebi'a duwwaa 9 40 80 duwwaa 70 naa bilbiluu dandeessan. Ani immoo isiniin kadhadha. Jecha isin irratti hin baasa. Yeroo itti aanu immoo galata ta'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amma faarsaa dhaggeeffachaa yeroo kadhannu ta'a. Kanaaf namoonni bilbiltan bilbila, namoonni bilbiluun biyyuma laa taatanii immoo pirogiraamiidhaan akkasiin saantima guuttattan beekamaadha. Pirogiraamii jechuun gaafa bilbiluu barbaadan qofa saantima kan guuttattan jirtu. Sagantaawwan akka tasaa isin irra ba'ee bilbiluu kan hin dandeenye immoo an jecha isiniin baasa. Garuu imoodhaan guyyaa sagantootaa ala warri na argachuu barbaadan an silkii lakkoofsa bilbilaa imoo isinittan hima. Imoo teelegiraam waasaap kan hunduu isaa isinittan hima. Isa booda karaa sanaan guyyaa biraa wal argachuu dandeenya jechuudha. Silkiinan imoo teelegiraamii waasaap ittiin gargaaramu duwwaa 9 12 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 duwwaa 9 12 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 randeebi'a. Yeroo sagantaatii ala kan isin ittiin na argattan akka jecha isinii baasu akka isinii kan warri barbaadda yoo jiraattan guyyaa sagantaatiin ala duwwaa 9 12 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 kanaan na argachuu dandeessanii. Eebbifama ulfaadhaa faarfannaa kana dhaga'ammoo waliin waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo yeroo gaarii nuu kennaa. Anis isiniin kadhadhaatii bilbiluu dandeessu warri bilbiltan. Namni biraan bilbilaa jira. Hello? 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 Hello, nagaan jira. Akkam jirtu? Nagaa galata waaqayyoo. Sagantaa keessan hordofaa ture. Ishee. Addaamuun jedhama Asoosaarraa. Asoosaarraa obbo Addaamu fayyumaa? Nagaa galata waaqayyoo. Mee maal irratti isinii kadhadhu obbo Addaamu? Waa'ee jireenya kootii irratti naa kadhadhaa. Waa'ee jireenyaa kan biraa qabdu wanta irratti isinii kadhatamu?
Waa'ee hojii irratti Waa'ee hojii maal hojjettu? hojii mootummaa hojjetaa. Mana jirtu amma? Biiroo keessan ture gadi ba'ee jiraan. Ani isiniin kadhadha. Waaqayyo jireenya keessa irratti waan taaraa hojjeta. Ameen. Ani isiniin kadhadha. Ameen. Waan yeroo dheeraa dhabdan Waaqayyo harka keessan galcha. Ameen. Isa kanan tokkoffaa kanan kadhachuu barbaadu tokko sinnatti himnee an balbala barumsaa nan kadhadha. Ameen. Ameen. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin guyyaa irraa jalqabee nama kanarraa daangaan kamillee haa qabu. Ameen. Sirraa kaaseera. Ameen. Daangaa diinni fide sirraa kaaseera. Ameen. Daangaa diinni dura keetti xaxe sirraa kaaseera. Ameen. Si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Ameen. Jecha kana amaniina wajjin kadhadhu yeroon itti aanu siif yeroo galataa ta'a. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi kamillee haa cabu. Ameen. Balbaloota ijaadamne sirratti akka banamuuf abboomeera. Ameen. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si eebbiseera. Ameen. Bara kee eebbiseera. Ameen. Jireenya kee eebbiseera. Ameen. Afurri qulqulluun akka jedhinaan jechaa jira. Hin dhaalta jedhinaan jedhe. Ameen. Hin dhaaltmee nan dhaala dhime. Nan dhaala. Maal akka ta'e naan galle ati garuu beektaa? Waaqayyo hin dhaalta jechaa jira. Ameen. Ati ejjechuu qofa sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu iddoo faanni keessan ejjete siniifan kenna gaafa jedhu kan nurra jiru nuyi hojiin keenya ejjechuudha ga'ee Waaqayyo nu dhaalchisuudha. Ameen. Waaqayyo si dhaalchiseera. Ameen. Yeroo dhiyootti balballi yaadamne si banameera. Ameen. Galataaf deebinee wal argina eebbifamaa ulfaadhaa. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Ameen. Ameen. Ulfaadhaa. Eebbifamaa. Makatarabasheda basakatarabashada bos. Rambarra kasala basheda bosa karabasheda bos. Gamma darki waaqa si baasana gammachuu guddaan natti dhagamaadha. Gamma darki waaqa butee si baasa. Darki waaqa butee si baasa. Lafamma jirtu kanaan baatu. Magazara bajeda basakatara. Humna dhukkubaa cabseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna dhukkubaa jireenya keerraa cabseera. Akka ati hin hojjenne kan godhu. Akka ati hin baranne kan godhu. Sirraa cabseera harka diinaa sirraa kaaseera. Harki diinaa narraa keera dii dubbadhu. Dubbadhu harki diinaa narraa keera. Harki diinaa narraa keera. Harki diinaa sirraa keera. Jedhina duuka harki diinaa narraa keera. Makatarabasheda bosa karabadia bosa. Matarabajara bosa karabashada bosa. Humna dhiiga Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Yerootti dubbiin Waaqaa jireenya kee irratti ija godhatu siif haa ta'u. Yerootti boo'ichi mana kee irraa wal guuree ka'aa ta'u. Yerootti boo'ichi mana kee irraa ka'aa ta'u. Bilbiltan bilbiluu dandeessu bilbila. Namoonni bilbiluu dandeessan bilbila. Itoophiyaa keessa jiraattanii immoo bilbiluu kan hin dandeenye milikkita qofa naa godhaa deebiseen bilbileessinii kadhadhaa. Kan immoo bilbiluus hin dandeenye milikkita gochuu immoo kan hin dandeenye yoo jiraattan ana isiniin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abaarsa kamiin isinirraa cabseera. Humna dhukkubaa cabseera maqaa Yesuusiin. Mataa katakosa barashida boos. Yaarka Waaqayyo. Obboleessa kana hiiki. Obboleettiin kun hiikame. Maqaa Kiristoos Yesuusiin
yeroo hiikamuu sinii fata'u yeroo hiikamuu sinii fata'u yeroo manni keessan itti hiikame haa ta'u yeroo jireenyi keessan itti hiikame haa ta'u yeroo hafuurri keessan itti hiikame haa ta'u yeroo hojiin keessan itti hiikame haa ta'u yeroo gaa'illi keessan itti hiikame haa ta'u Makata rabasha rabasa rabarabos. Himbukatot. Himbukatu makagofta Yesusin. Sirratin hojjet orkidina. Sirratin hojjet orkidina. Keessa sibasera. Abasana keessa sibasera. Hidasana keessa sibasera. Humna dhiiga Yesus Kristosin. Humna dhiiga Yesus Kristosin. Harka diinaa si qabe sana keessa akka baatuuf ajaja sii baaseera. Abboomeera maqaa Yesuusiin. Abboomeera maqaa Yesuusiin. Abboomeera maqaa Yesuusiin. Kan isin nuffisiisa. Waaqayyo dhugaadha. Waaqayyo dhugaadha. Wanti Waaqayyo dubbate dhugaadha. Inni naaf kakatee gooftaani amanamaadha amanamaadha amanamaadha. Maaddeerraa jiyaaloo sootoo roobaa shiyaalaboo asirra laalee namoonni naa bilbilaa jedhullee jiru natti argamaa jiru. Bilbilaa yoon jedhame jechuu waan dhiisuu danda'u namoonni keessa jiru bilbilaa. Mahadorraa kiyaalaa zaataraa jaalala. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Eelsa abbabeef kadhadheera. Eelsa abbabeef kadhadheera. Mana isheef kadhadheera. Jireenya isheef kadhadheera. Ijoollee isheef kadhadheera. Mana ishee keessatti dinqiinaa ta'u. Mana ishee keessatti dinqiinaa ta'u. Mana ishee keessatti dinqiinaa ta'u. Nageenya ishee irratti dinqiinaa ta'u. Yaa harka Waaqayyoo mana ishee gali. Mana Eelsaa gali. Mana Eelsaa gali. Mana Eelsaa gali. Harki Waaqayyoo mana Eelsaa galeera. Harki Waaqayyoo mana Eelsaa keessatti hojjeteera. Harki Waaqayyoo mana Eelsaa keessatti dinqii hojjechaa jira. Mahata kaalaa diyaafoo saadaaba. Abaarsi cabaa jira. Hidda lakkaatee kan deemu cabaa jira. Mana keerraa cabaa jira. Hidda lakkaatee kan deemu cabseera. Na wajjin lafaa kan cabeera ni dubbadhu. Cabeera ni dubbadhu. Luka paasaa taaraaba diyaafoo. Maqaa Yesuusiin cabseera. Kottee kee kan lakkaa'u. Kottee kee kan lakkaa'u. Mahadialo Kosela, Bradiala Kerramashia Debo, Losaka Taramba, Maqaa Yesuusin. Adrake san namoonni natti bilbilina asiin. Asiin natti bilbilina. Lakkoofsa wallaalee dhanii namoonni nagaafataa jiru. Isiniin hima al tokko isiniin hima. Duwwaa sagal afurtama koodii Itoophiyaa akka jirutti ta'e duwwaa sagal afurtama saddeettama duwwaa torbaatama duwwaa sagal afurtama saddeettama duwwaa torbaatama dhiifama. Maaliif sababni isaa laayinii na jalaa kuta waanta ta'eef ammayyuu na jalaa citee sirrii miti. Maaddaara baashiyaala boos Elsaan abutuun garadhuun gidduutti dhaabadhe humna dhiiga Yesuusiin siif mana kee gidduu kan dhaabadhe siif nageenya kee gidduu kan dhaabadhe maqaa Yesuusiin cabseera. Elsaan na hordofaa jirta yoo ta'e bishaan fuudhiitii buufadhu. Yesus masih yadinal Elsa buufadhu bishaan maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kana sirraa kaaseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaaddoo sirraa kaaseera.
Maqaa Yesuus Kiristoosiin afura depression isirraa qabseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gammachuu daangaan qabne sirratti abboomeera. Fudhadhu bishaan. Bishaanitti dhudhomma dhiiga Yesuus. Dhiiga kee jijjiira. Gammachuu kee nageenya kee hundumaa iddootti deebiseera. Mahadala Kialozeba. Rosa Karabashera Bot. Eye silki sini barreessaa jiru. Ingabu Wallagga kan jedhu silki sini barreesseera. Silkii kanaan nan garadha. Silkii agalaan jiru Madara Kialaze Karabashela Bosoko. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Mana keerra kan jiru, jireenya keerra kan jiru, gaa'ila keerra kan jiru, hojii keerra kan jiru kaaseera. Kaaseera. Kaaseera maqaa Yesuusiin. Kaera dinarraa dubbadhu barratti. Kaera narran jiru. Bilisa furaan ta'a kanadha. Lokko passaatira jiarabo. Rakkee alaabaa ziyaboora. Diina biraa kan argamu. Biyya irratti abaarsa kan facaasu. Rakkina kan facaasu. Biyya irratti du'a kan labsu. Biyya irratti dhaloota irratti badiisa kan labsu. Maqaa Yesuusiin kan jabeetu. Kana keessa hojii seexanaatu hojjetaara. Hojii jawwichaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namatti kan galte kan hojjetu. Cabseera. Cabseera. Amma yeroo kana du'aaf jireenya gidduu kan jirtan harki Waaqayyoo sin baasaa jira. Maala geessaa taalooba. Sagalee guddaan natti dhagaamaa jiru lafa Waaqayyoo si yaadeen geessaadha. Ameen jedhi fudhadhu ergaa kana. Dhukkubi karaatti sin hambisu, rakkinni karaatti sin hambisu, dhabuun karaatti sin hambisu, lolli karaatti sin hambisu, rakkinni amma keessa jirtu kun karaatti sin hambisu. Yeroo ba'u sii ta'a maqaa Yesuusiin. Dubbadhu ofirratti yeroo ba'u naa taa'e. Dubbadhu yeroo ba'u naa taa'e. Mahadala Giaroba. Bradia Lakiandoze. Basakata. Hello? Abet? Naguma. Isa galatu fayyaa fayyuma. Baga jiraatte. Ameen. Hello? Abet? Bilbilu dhuftan. Naa bilbila. Hin qabdu taanaan naa bilbila. Saantima keessaa qabdu taanaan naa bilbila. Qaba. Tole. Sababni isaa saantima keessaa qabu taanaan na bilbilanii. Saantima immoo hin qaban yoo ta'e natti himu ifaaf bilisa taanii annan bilbilaa fi. Hello. Oye. Abet. Online of the mind, I am Senegal village, Alana Minjara. Naannoo eessaa jiraattu? Asoosa. Eeshi? Anna kadhata barbaade nama Senegal. Okay. Reefuma naa bilbiltu sin? Tokkoffama kuna reefu. Maal irratti isinii gara Obbo Zalaalam? Waa'ee hojii tokkommoo mucaa sisteerii dhukkubsatee hospitaala jira. Maal taate? Dhukkubsa
turte kaleessa gaafas faala jirti finfinne. Maal taate maal akka taate beektu? Eeyyee ofin beektu akka ati beektu godhaa maal godhaa gilkoositti irra jira. Okay, dhukkuba kana dur qabdi dhukkuba kana. Hin qabdu dhiyoodha mucaa waggaa lamaati. Mucaa waggaa lama. Okay, mucaa waggaa lama jechuun armanooti miti? Inooti. Amma akkan si bilbilee fixeen akka olii bilbilee booda haadhatti bilbilteeti. Dura harkasee armaseerra keesse dhiiga Yesuus jettee mucaa obaasuu dandeessi yookaan dhoksisuu dandeessi. Amma Waaqoo jijjiirama guddaa fida. Ameen. Na hordofii kana booda immoo dhuga ba'umsaaf deebitee bilbilta. Ameen. Warri toorarra jirtanis hordofaa obboleessa kana hin dagatinaa. Obboleessi kun mucaa waggaa umuriidhaan waggaa lama gulkoosii turre jira hidhamee jira dhukkufataa jirti. Waaqayyo kan kana caaluyyuu hojjetaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroo kana hafuura du'aa daa'ima kanarraa kaaseera. Ameen. Cabseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ati hafuura du'aa kana daa'ima kanatti naannaa kan jirtu raawwattee akka itti hojjenneef cabseera. Ameen. Humna dhukkubaa irratti abboommii baaseera. Ameen. Ergamaa du'aa irratti abboommii baaseera. Ameen. Amma yeroo kanaa kaase humni dhukkubaa kun harka Waaqayyootiin dandeettii harka Waaqayyootiin keessaa haa ka'u. Ameen. Nagaa yeroo kanaa kaase iddootti haa deebi'u. Ameen. Humna dhiiga Yesuusiin ta'eera. Ameen. Siif immoo nan kadhadhaa guyyaa irraatii kaasee hafuura kee foon kee balballi haaraa na banama. Ameen. Yeroon itti aanu siif yeroo galataa ta'u. Ameen. Balballi diinni cufe kamillee haa banamu. Ameen. Waaqayyo jireenya kee irratti dinqii hojjetu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki Waaqa asirratti ta'eera. Ameen. Harki Waaqa asirratti waan haaraa hojjeteera. Ameen. Yeroon itti aanu galata. Ameen. Dubbadhu na duukaa yeroon itti aanu galata dhime. Yeroon itti aanu galata. Ameen. Bakka yeroon itti aanu galataaf immoo deebitee naa bilbilta. Ameen. Eebbifama. Eesh ulfaadha. Silkiin isin imoodhaa biratti bilbiltan amma miti. Amma garuu silkii man lakkoofsa bilbilaa isinii kenneen bilbiltu silkiin amma isinii dubbadhe jechuudha amma naa bilbiltu jechuudha. Kanan imoodhaan kan isin ittiin biyya alaa jirtan ittiin na argattan dhimmoo isinitti mee yoo hin dandeessan ta'e imoon isin biratti akka gaariitti waan hojjetuuf saantima ittiin rakkachuu yoo rakkattan ta'e kataa ittiin argachuu dandeessa sagan silkii mana 12 sana isinii kenneera. Feesbuukii makanaa peejii makanarra jira silkichi jira jala galtanii piroofaayilii jala galtanii argachuu dandeessu eebbifama. Namoonni bilbiluu dandeessan bilbilaa maataaraa kaasaadhaa booda. Afurii Waaqayyoo jalqaba kan natti fidee jira. Obboleettiin biyya ambaa jirtu baay'ee si ukkaamsa afuura baafachuu hin dandeessu. Kun dhukkuba koronaa wajjin kan walitti dhufu miti durumaa kaastee qabda. Baay'ee si dhiphisa afuura baafachuu si rakkisa waggaa 3 ta'eera dhiphachaa jirta. Waaqayyo isa kana sirraan kutaa'edha. Sirraan kutaadha biyya ambaa jirta obboleettiidha. Waaqayyo sin fayyiseedha. Yoo dandeesse naa bilbili. Yoo dadhabde immoo ergan sagantaa naa fixee booda kan himootiin naa bilbiluu dandeessu wanti man qabaan. Yoo qabaatte naa bilbili. Naa argi. Waaqayyo gooftaan maccaa dhukkuba kana raawwattee si keessaa kuteera dhukkuba kana qofa miti. Fiixaan ba'umsa mijuu success gara fiixaan ba'umsaatti akka hin galle kan godhe afuura kana sirraa rukuta Waaqayyo. Madaraa baasee kaabaalaa boosaa. Mahadela boosaa kiyaa. Harra malifi belata bilbilina imoon bilbilina madara kiala basheda bosa kiaraba maqaa Kiristoos Yesuusin baratti akka milkoomne kan godhe sirraa qabseera qormaatti akka qormaatan dabarre kan godhe sirraa qabseera narraa qabeera dhibratti dubbadhu sirraa qabeera maqaa Yesuus Kiristoosiin
sirraa qabeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Namni milkaa'ee irratti dubbatu milkaa'ummaa bara kee irratti labseera. Milkaa'ummaa jireenya kee irratti labseera. Humna dhiiga Yesuusiin sii ta'eera. Sii ta'eera. Maakaa karaa baasheera boo. Humna dhukkubaa sirraa kaaseera. Dukkanni naannoo kee haguugeeru. Dukkanni biyya Itoophiyaa haguugee jiru. Dukkanni biyya kee haguugee jiru. Dukkanni hojii kee haguugee jiru. Maqaa Yesuusiin kan kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan kee haa ta'u. Guyyaa falkanii dhufaatii gooftaa abdiin eeggatu. Duroo bolooti walii yaafatu waliif kadhatu. Guyyaa falkanii dhufaatii gooftaa abdiin eeggatu. Amma cheek godhaa dhukkuba kan qabdan harka keessan iddoo dhukkubaa sin dhukkuburra kaadhaa. Gooftaatti amannee Yesuus hin dhufaa kan lallabamne hundumtuun bo'aa jilbaan daa'imaa. Iddoo sin dhukkuburra kaadhaa. Iddoo sin dhukkuburra kaadhaa. Warri sin dhukkubne immoo karaa hundumaan hojjettanii fi xamboomsa kan dhabdan harka keessan mataarra kaadhaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin gargara balbala isa banamaa fi xamboomsa sanaatti akka galtaniif isinii kadhadheera. YouTube'iin kan daawwattan ergan sagantaana keessaa ba'ee booda YouTube'iin kan daawwattan ergan sagantaana keessa fixee booda Facebook immoo galtanii kan daawwattan maqaa Yesuus Kiristoosiin balbala keessan cufame akka banamuuf abboomeera. Balballi keessan cufame akka banamuuf abboomeera. Dhukkubi isinirra jiru isinirraa akka ka'uuf abboomeera. Nagaan isin baqate isiniif akka dhufu abboomeera. Yaaddoo hamaa keessa kan jirtan yaaddoo hamaa keessa butamtanii akka baataniif isinii kadhadheera. Yeroo dheeraa isinii dubbatamee isinii ta'uu kan dide akka ariifatuuf aboo Waaqayyo naa kennan irratti dubbadheera. Diinni hin ta'u kan jedhe isinis hin ta'u kan jettan maqaa Yesuusiin isiniif ta'uu jalqabu. Isiniif ta'uu jalqabu. Harka keessan ol kaasaa ameen jedha fudhadhaa. Isiniif ta'uu jalqabu. Warri dhukkubfattan ciisaa kan jirtan kaalafaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Akka tasaa na hordofaa kan jirtan vaayireesii kanaan illee qabamtanii kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama. Namaaf kan hin danda'amne Waaqaaf hin danda'ame dhameera. Maqaa Yesuusiin humna isaa cabseera. Humna isaa cabsee isin irratti humna hin argatin. Harka keessan diriirsa ameen jedha fudhadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan keessan iddootti haa deebi'u. Hello. Abet. Kan jirtu. Galata Waaqayyoon akkuma. Hello. Nagara. Nagaa galata Waaqayyo Zalaalam sirratti naa kenne bilbila keessa. Maayettan. Bilbila keessa Zalaalam sinaa kenne. Okay, eessa jirtaati? Ana Addis Ababaan jira. Maal eessa jirta amma yeroo kana? Addis Ababaa hospitaalaan jira. Daa'ima xiqqoo tokko jala ukkube. Maal taate daa'imti kun? Kanaaf kadhataan nu gargaartu jechuun ni gurguru. Ishii harka bira jirtaam? Amma bira jira. Amma beeksaan jira. Harka kee irra kaayi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin daa'ima kanaa irratti nagaan haa ta'u. Ameen. Nagaan haa ta'u. Ameen. Nagaan haa ta'u. Ameen. Socho'uu hin dandeessu?
Dandeessu bakka harratti qoree harmooti malee jechuu hin dandeessu. Ilaaluu hin dandeessu. Ilaaluu hin dandeessu. Bishaanis bira jiraa? Jira. Mee harka kee irratti naqadhu. Yeroo harka keetti qabadhuuti yeroon harka keetti naqadhu jedhu harka keetti naqatta. Eeshi. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin ija banachuu qofa miti raawwattee nagaa taata. Amen. Ija banachuu socho'uu dubbachuu deemuu yookaas socho'uu qofatu hin taane raawwatee humna dhukkubaa kanarraa cabseeraan. Amen. Maqaa Iyesuusiin nagaan haa ta'u. Amen. Cabi gadhiisi humni dhukkubaa gadhiisi. Amen. Rukutame maqaa Yesuusiin. Amen. Rukutame maqaa Yesuusiin. Amen. Rukutame maqaa Yesuusiin. Amen. Bishaan itti baattu kun harka Waaqayyootu keessa jira. Amen. Harka kee irratti naqadhuuti fuula kee irratti facaasi. Kan irratti moo? Kan see kan daa'imaa irratti. Ishi. Dab raakaataa raabachii dhaboos. Raachakataa raabadii abaasakii alabaasuu. Harki Waaqaa deemeera. Amen. Deemeera. Amen. Itti facaastee? Itti dabalamas amma sadiitti godhisee sadii. Eeshi. Sadii goote? Sadii guuti? Sadii guuti. Eeshi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee nagaan daa'ima kana iddootti deebi'eera. Amen. Ol fuudhii baadhu lafa keessa hirtamu. Bishaanitti moo? Daa'ima. Daa'imitti ciisaa jirti. Ciisaa jirti. Ciisaa jirtee socho'uu hin dandeessu. Socho'uu hin dandeessu. Gulukooti ciisaa jirti. Yeroo muraasa booda ilaalii deebitee naa bilbiltaa jechuudha. Nagaan see iddootti deebi'aa deebitee naa bilbilta. Daqiiqaa muraasa booda. Daqiiqaa muraasa booda. Gooftaan ulfaatu Gooftaan ulfaatu Yesuus fayyisaadha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin eebbifamaa. Sagootiif sababa beeku miifannaa koo harkana neeguudhati Yesuus nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin caaltuun nan kadhadhaa kaardii keessaan qabu asumarraan naa kadhadhaa itti maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamsi jireenya kee irratti ta'u. Hiikamsi hafuura kee irratti ta'u. Hiikamsi foon kee irratti ta'u. Maqaa Yesuusiin nageenya haalaaf keessaa akka argattuuf sii kadhadheera. Maqaa Yesuusiin hiikamteetta. Siitu dhaabannaa mul'achuu deeman iddoo murtaa'oo jaalala keenya jaallatame mani fuula namaatti siitu jiraafanii lubbuun jiraadhe ammarraatti nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Madaraatii alaa seekaa ba'uusaa nagaan mana tokko tokkoon keessaniif haa ta'u. Nagaan hojii keessaniif haa ta'u. Gaaddisee
Maqaa Yesuus Kiristoosiin si hiikeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balbala cufamaa kamiin baneera. Isa karoorfatte gaarraa harki Waaqayyo si dabarseera. Lafa Waaqayyo siin ga'e lafa Waaqayyo siin jedhe ga'uu jalqabde maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sitarkaanfachiisee humna dhiiga Yesuusiin. Maqaa koo miti. Maqaa isa du'ii dadhabe. Maqaa isa hundumaa caalu. Maqaa Yesuusiin sirratti labseera. Gaaddise jireenya kee bu'aan taaraan ta'eera. jedhee abdaadhee namni ni maadheef yoo ta'e dhiira hirkinfannaan koo idda garaarraa dhabus furmaata namni jabaatee eege guyyaa kee garuu harka ulfaata nagaa nagaa koo hundi jireenya Amananako Yesus sinaf kabenya Naganagako Nijirenya Amananako Yesus sinaf kabenya Madala kiala sebo Naganagako Oh Naganagako Maqaa Yesuus Kiristoos naaf kadhadhattanii barreessaa kan jirtan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hiikamaa. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hiikamaa. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin nagaan keessa iddootti adeemu. Hojii keessanii fi hiikamsa labseera. Gaa'ila keessanii fi hiikamsa labseera. Mana keessanii fi hiikamsa labseera. Humna dhukkubaa maatii keessan irraa kaaseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin iddootti adeemu nagaan keessan. Loko pasaka daraba maqaa Yesuusiin hiikama. Hiikama hiikameeradha. Labsa ofirratti hiikameeradha. Naaf kadhadhu jechaa kan jirtan ameen duwwaa jedha. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin gaara dukkanaa sin dura diigamu. Gaarri dukkana ta'ee jiru sin dura diigamu. Gaara dukkanaa sin dura diigeera. Isiniif kakuu keessan gidduu kan gora diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna dhukkubaa kaaseera. Humna dukkanaa kaaseera haa ka'u. Mana keessan irraa ka'u. Jireenya keessan irraa ka'u. Hojii keessan irraa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Biyya kamiin keessatti kan argamtan. Haala kamiin keessa kan jiraattan. Qabamtanii kan jirtan. Amma yeroo kana abdii dhabdanii kan jirtan. Gidduutti tarkaanfiin tokko kan hafe harki Waaqayyoo qaqqabee isin baasaa ba'a maqaa Yesuusiin. Ba'a lafa jirtanii. Yeroon itti aanu yeroo galataa isiniif haa ta'u. Yeroon itti aanu akka boossanitti nafinaa yeroo gammachuu isiniif haa ta'u. Madara kiyaa baasee taraboo. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Obboleettiin kun hiikamu. Maqaa Yesuusiin obboleessi kun hiikamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa adda addaatiin hidhamtanii kan jirtan. Saayikooloojii keessaniin hidhamtanii kan jirtan. Akkuma kana immoo digimtiin hidhamtanii kan jirtan. Hiikamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhukkuba seexanni isinirra kaase. Dhukkuba diiyaabiloos isinirra kaase. Maqaa Kiristoos Yesuusiin isinirraa kaaseera. Maqaa Yesuus isinirraa kaaseera. Narraa ka'eeradha. Kan diinni narratti fe'ee gateeradha. Kan diinni narra kaa'ee gateera ofirraadha. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Oh Yesuus, oh Yesuus, oh Yesuus. Oh Yesuus, oh Yesuus.
Rakkinaaf taanaan obeeka miidhamni koo rukuttaarraba eebuun koo wanta baay'eedha tokko argachuun ol ulfaate gaaffii koo inni guddaani afka kun hin keedaddeerate haa ta'u wanti fedhate ilaalis kaayyoo koondee hin qabu miisi malee beekta magaalaa sanaa dhiiga. Ato kawanti venete, alis kayo kondigo, inka bumisi malebeta, lamigara sana digo, amayo kondigo, amo sunigo, inka bumina mabera, amo sitanurigo, amayo kondigo, amo sunigo. Inka bumina mabirasa, arika gositano lekaba. Sif galam enyuma konde, elamani simarisisu, ala kos yamuni lalo, fakatu adem sisu, fulle fanna koga kukete, achuram seni kondo. Hunduun darba. Lubbu kone sirake fati. Hunduun darba kan hin dabarre waaqa qofa. Hunduun darba. Main karena waa'ee biyya keenya kana waa'ee biyya keenya kanan kadhanna
Waa'ee biyya keenya kanan kadhannaa waa'ee biyya keenya kadhata barbaachisa. Garritti lafti nuyi diyyachuu qabnu Waaqayyo qofa. Kanaaf waa'ee biyya keenya kana adaraa keessan warra biyya biraa artanis kadhadhaa. Walii keenyatti yoo himne malee kadhadhaa inni walitti himne malee namatti himnuu hin qabnu. Wanti hundumtuu amma iddoo gadhiiseera. Kanaaf karaa amantaa yoo ta'e waldaan cufamee jira. Karaa sakaanii yoo ta'e isinis beektu. Kanaaf gooftaan jira. Kanaaf adaraa keessan kadhadhaa. Isinis beektu anis beekaa. Kana caalmii dubbachuuf baay'ee naan danda'amu. Kanaaf kadhannu inni guddaan kanaadha. Kadhanneetu jijjiirama fiduu dandeenya waan ta'eef haa kadhannu. Waaqayyoon kadhadhaa. Ani tajaajilaadha. Nama poolitikaa miti an tajaajilaadha. Gochuun narra jiru kanan gochuun narra jirus kanuma. Kanaaf Waaqayyoon kadhannu. Waaqayyoon kadhannu. Amma baay'ee tajaajiluu hin dandeenyaan kanuma. Kanaaf egaan eebbifamaa Waaqayyos na eebbisu.
Wanta natti dhaga'amu baay'ee jira. Egaan nuti isa akka dhaga'amu nan beeka. Wanti goonu hin qabnu kadhachuudha. Bakka inni guddaan kadhachuudha. Gara amantaatti gaafa deebinu amantu waldaan kiristaanaa rakkina guddaarra jiru. Keessumaa tajaajiltoonni rakkina guddaarra jiru. Gara biyya lafaatiin gaafa deebinus rakkinatu jira. Rakkina baay'ee jira. Uummata kanaaf wanta gochuu danda'u hin jiru kadhachuudha. Kanaaf uummata keenyaaf baay'ee halkanii guyyaa kadhachaa hin jira. Waaqayyo gaa waan godhu qaba wanta ta'eef adaraa keessan ifamaa xiqqoo miidhan ta'e. Kanaaf Waaqayyo hundumaa danda'a wanta ta'eef sanbata duraa ganama ol arganna. Sanbata guddaas ganama ol arganna. Kamisa sa'aatii 10 kaasee akka kanatti sa'aatii 10 kaasee jira. Sanbata duraa sa'aatii 4 walakkaa kaasee jira. Sanbata guddaa sa'aatii 4 walakkaa kaasee jira. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisuun haa jiraadhaa eebbifamaa. Egaa baay'ee isin yaadeera isin jaalladha ulfaadha. Silkii dhuunfaa koo qabadhee jiru. Silkii dhuunfaa koo qabadhee jiru irratti warri na argachuu barbaadan duwwaa 912 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 irratti argachuu dandeessu. Na jiraadha na eebbifama. Baraaf jireenya keessan eebbifamu ulfaadha. Waaqayyo eebba bara baraa isiniif haa kennu. Jalqaba sagalee Waaqayyo dhageenya irraa saboodee kadhadhee obseen kadhachaa ture. Obseen kadhachaa ture xiqqoo wanti jiru kadhachaan ture gidduudha kadhachaa man jiraan. Wanta jiru gaafa ija fooniitiinis teenyee ilaallu ija fuuraatiinis ilaallu. Egaa Waaqayyo guyyaa maqaba hunduun sirrataa abdii guddaan qabaan. Wanta isinitti himne immoo baay'een hin jira. Wanta ofii kooti ajandaa godhadhee irratti kadhadhu hin jira. Isinis kadhadhaa adaraa keessan Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Isinan jaalladhaa na eebbifama. Sheer godhaatii walii daddabarsaa warra biran geenye namoota erga laayinii keessaa ba'ee hordofaniifis kadhadheera wanta ta'eef dabarsaa fi ulfaadhaa isinan jaalladhaa na jiraadhaa nagaan Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u ulfaadhaa eebbifama.